بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر قبيلتو تكني دوات تو تك أكالي وانكنيا أرانتنا غافي تكان بلسا نحن غافي تجيما غافي سني سمالي بتن غافي سني نمني أدون مالش جرا توري وري برنو ترى جرو واني هاريني أتي هوجتو هنجرو واني أتي هاريني أتي هوجتو هنجرتو جانيتي برساني سكزيتي برتا سا برسا جرا أنا رتي واني هاريني ميو كأنيا أتي ولي تكوني سيا بدو واني هاريني أتي دلا بدي مت خايو تيتا واني هاريني أتي دلا بدي جرتي وين جرتو Oke, galatoomii gama sooshaal miidiyaa kana na fiddeen afeeru gadi galatoomii ta'oo waan gaarii na gaafatte addunyaa tana ilmi namaa si duruu waan hedduu hojjetanii jiranii wanti ati addunyaa tana irratti hojjetu gonkumaa hin jiru jedhanii namni odeessu hedduudha. Saayibboota keenya rakaasanii jira namni akkasii baay'ina addunyaa tana irra hedduudha. Osoo ati waan takka waan addaa hojjechuu baatte rabbiin sin uumu ni beektaa? Siifi nama kaan wanti adda godhee isin uume bifaan haala amalaan hojjaadhaan dhaabbataan waa hundaan haala amala keessan adda godhee wanti rabbiin isin uumeef waan takka waan addaa akka ati asirratti hojjettu. Silaa waan addaa hojjechuu baatte rabbiin gaafatan shafii si godha ni beektaa? Amma rabbii namatti hin godhini amantii biraa qabaatanii musliima gargaaruunis waan addaati. Ammoo alhamdulillah amantii islaamaa qabna amantii rabbiin jaalatu qabna. Kanaa wajjin ammoo waan takka waan addaa akka hojjennuuf rabbiin uume. Nuti namaan adda bifaanis adda dhaabbataanis adda koflaanillee adda kofla akka keenyaa namni kofluu hin danda'u. Addunyaa tana ammaan tana jecha tokkoon nama fayyadde yoo rabbiin kan uumee jiraatu taate jecha tokkichaa sana hin dubbannee akka nama fayyadnuuf rabbiin uume jechuudha. Jecha san namni dubbateetis nama fayyaduu hin danda'u malee kofla akka keenyaa namni kofluu hin danda'u. Kanaafuu wanni haaranii wanni addaa takka tan nuti hojjennu addunyaa tanarra ni jirti. Ni jirti. Ani nan dalagu wanni takka wanni addaa ni jirti jettee amantaa. Maaliif hin jirre ni jirti. Ayyee kabajamoota daawwatu. Roongiidha warri jecha akkasii. Akkana jaaqolo. Kanaaf mee isinoo wanni haaranii wanni addaa addunyaa tanarratti isin dalaguudhaaf isin uumamta. Namni kun hundi wanni barachuu jiru waan addaa takkaan dalagaa waan addaa takkaan tanamaan addaa takkaan dalagayeeti addunyaa tanarra gadi farsochaa jira. Kanaaf warri immoo nu dura dabran. Ammoo warri waa hunda si dura dalaganii dhumtee wanti dalaganii jijjiirsu roongidha bakka isaan guutumaa guutuu jecha dhugaatii miti roongi isaan foorsi. Akkana kunoo warri barsiisan warri waa barsiisan akka waan hin taane namni barsiifne namni kun wanni laftarra yeroo waan addaa takka dalaguuf sirraa wanni inni baratu yoo jiraatte akkamitti waan takka dubbisee akkamitti namaa wajji walii galaadha wanni inni sirra barsiisaarraa baratu qofa wanni takka wanni namarraa baratu hin jirtu garuu immoo inni akkanuma takkaatti waan addaa takka dalaguudhaaf addunyaa tanarra jiru saniif isinis warri waan addaa ni jirti moo hin jirtu warri ni jirti jettanis akkamitti akka ta'e warri hin jirtu jettanis ammoo akkamitti akka hin jirre waan addaa takka dalaguu fi dalaguu dhabaa akka hin jirre komentii irra nu barreessitaa. Asumaanuu yuutuuba ukkeetuuf sabskiraayib laayik sheer godhaa wal guddisaa wal jajjabeessaa maaliif yoo ati nuti Oromoo miliyoona 60 yoo walii sabskiraayib goona osoo hin daleene keenyatti nyaachuu ni dandeenya. Histiimaa walii goona sabskiraayib laayik sheer godhaa.